Haleella Iran Emirates United Arab Emirates raawwateen namoota sadii ajjeesan akkasumas immoo lammiileen Itoophiyaa fi Eertiraa miidhaman taankarii boba'aa misaa'ilaan haleellame gubachaa jiraachuu maddeen adda addaa ni mul'isa. Lubbuun namoota sadii lammiileen biyya adda addaa darbee jira. Hanga ammaatti lammiileen baha Afrikaas ta'e lammiileen Itoophiyaa kan lubbuun darban akka hin jirre garuu kan miidhaman jiraachuu isaa maddoonni tokko tokko marsaalee hawaasummaa irratti mul'achaa jira. Ammas irra deebinee lammiilee keenya biyyoota adda addaa jiran bakkilee kaampilee adda addaa kaampilee gurguddaa iddoolee boba'aa fi akkasuma kaampaanii gurguddaa irraa akka fagaatan ergaa dabarsuu fi barbaadna. Odees keenyarraa keessatti Iraan buufataalee doonii buufata diinaa cabsaa jirti jechuudhaan pirezidaantiin biyyattii ammas Iraan irra deebi'uudhaan dubbachaa jira. USA'n doonii waraanaa Iraan tokko haleeluu akkasumas immoo erga haleellamteen booda dooniin kun dhidhimaa jiraachuu isii gabaasaa jirti. Loltoonni Ameerikaa sadii ajjeefamuu humni waraana biyyattii beeksisee jira. Akkasumas immoo yoo Iraan Israa'eliin yookaan USA haleelte humna kanaan dura mul'ate hin beekne fayyadama jechuudhaan Trump ammas dhaadannoo isaatti fufee jira. Iraan immoo kana dhageeffachuu didduudhaan haleellaa gurguddaa irra dhaqqabsiisaa jirti. Akkasumas immoo mootummaan Iraan Ayatollah Al-Khameneiin ajjeefamuun guyyoota 40 gaddi labsamee jira. Kana wal qabatee Iraan hoo maal keessa jirti kan jedhuu fi akkasuma odeessaalee adda addaa kan qabannee simbiraan geenyudha. Warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan like share gochuudhaan akkasumas commenting keessan nu barbaachisa. Namoonni subscribe godhin immoo subscribe godhaa isiniin jecha qophii keenya irratti kallattiidhaan isin deebisna. Kan isin wajjin turu an falmataa roroote kan dhageeffachaa jirtan miidiyaa keessa miidiyaa Maddoolaa Burraay turtii gaarii isiniin jenna. Iran taankarii boba'aa sadii kan USA fi UK ta'an misaa'ilaan haleellamuu gubachaa jiraachuun eegduu warraaqsa Iraanii IRGC'n ifoomsee jira. Kan gabaase miidiyaa mootummaa Iraan IRNEC jedhamuu fi USA fi UK'n ammoo gabaas kanaan ga'ammaatti mirkaneessine jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. UK Maritime Trade Operation akka jedhetti gabaasa oolmaa guyyaa isaaniitiin naannoo sanatti rakkoon nageenyaa galaanarraa baay'ee akka isaan mudate irra deebuudhaanis gabaasaa jiru. Wanti waliin hin beekamne itti dhukaafame dooniiwwan lama haleellamuu kan ibse dhaabbanni UK kan kun ibiddaan ukkaamsamuu fi akkasuma rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaa ifoomsee jira. Dooniiwwan kunneen eessa akka dhufanii fi yookaan eessatti akka galmaaniif ifa wanti ta'e tokkollee hin jiru jechuudhaan ifoomsanii jiran. Taankaroonni kunneen galoo galaanaa fi istirik harmozaa kanneen keessatti cufamanii fi rakkoo hamaa guddaa keessa kan jiran ta'uu isaa ifoomsanii jiran. Eeyyen taankaroonni kunneen galoo galaanaa fi istirik harmozaa kan amma cufame keessatti kan haleellamaa jiran ta'uu isaa ifoomsanii jiran. Istirik harmozaa kan addunyaa toora daandii galaana barbaachisaa fi sagantaa isa bobba'aa itti gaggeeffamu keessa isa tokkodha. Humni waraanaa USA dooniiwwan waraanaa Iraan tokko haleeluun dhidhimmisuu isaa ifoomsee jira. Ajaja giddugaleessaa USA fuula X isaanii gubbatti akka beeksisetti dooniiwwan waraanaa Iraan kaleessa haleellamtee turte dhidhimaa jiraachuu ifoomsee jira. Doonii waraanaa kun yeroo ammaa galoo galaana Oomaan keessatti dhidhimaa jiraachuu isaa irra deebi'es ifoomsanii jiran. Dabaluunis humnoonni Iraan meeshaa isaanii akka lafa kaan akeekkachiisanii jiran. Akkuma pirezidaantiin Trump jedhan miseensonni humnoota waraanaa Iraanidha. Eegdota humna eegumsa Islaamii fi poolisii milishaa hiikkachuu qaba jechuudhaan ibsa ajaja giddugaleessaa USA'n ifoomsee jira. Iraan gama ishee misaa'iloota pilaastikaa 4 gara doonii waraana USA Abraham Lincoln jedhamutti dhukaasuu isii ammas irra deebistee ifoomsaa jirti. Ajaja giddugaleessaa UN garuu misaa'iloonni jedhaman bakka dooniin waraana USA jirurraa hin dhiyaanne jechuudhaanis Ameerikaan waakkachaa jirti. Walwaakkii waraana keessa geggeeffamaa jiruun eenyutu caalaa miidhamaa jiraa fi kisaaraan Ameerikaa irratti dhaqqabe maal kan jedhus xiinxalli adda addaa kennamaa jira. Sanbata erga Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti haleellaa bananii kaase loltoonni Ameerikaa dirqamaaf bobba'an turan sadiin ajjeefamuun ajajaan waraana giddugaleessaa Seeniitikoom beeksisee jira. Duuti loltoota kana maatii isaaniitti himamee sa'aatii 24 keessatti maqaan isaanii akka ibsamu ajajni akka kennamus gaafatamaa jira. Duuti loltoota kanneen sadiin Duuti loltoota kanaa maatii isaaniitti himamee sa'aatii 24 keessatti maqaan isaanii akka ibsamu ajajaan kun ibsee jira. Duuti loltoota kanneen sadiin duula kanaan du'an loltoota Ameerikaa ga'eessa jalqabaatis jedhamee jira. Waraanni du'anii ala loltoonni biroo 5 cimaa madaa'uu waraanni Ameerikaa dabalee beeksisee jira. Miidhaan mana hin jedhamnes dhaqqabamee jira jechuudhaan gabaasa isaanii keessattis ifoomsanii jiran. Ameerikaan Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan irratti haleellaa banuu ishee pirezidaantiin Trump sanbata yeroo beeksisanitti
akkuma waraana kamuu keessatti mudatu miidhaan nurra ga'uu danda'a jechuudhaanis dubbachuun isaanii waan yaadatamudha. Gootonni Ameerikaa lubbuu isaanii darbuu danda'a jechuudhaanis akeekkachiisanii turan. Pirezidaantiin Iraan Masuud TV mootummaatti dhiyaachuudhaan biyyattiin buufataawwan diinaa cabsaa jirti jechuudhaan erga pirezidaantichi kun viidiyoo kun waraabamee gadhiifamee fakkaata jechuudhaanis dabarfamaa jira. Ajjeefamu gaggeessaa waliigalaa Iraan Ayatollah Al-Khamenei ilaalchisee gadda ibsachuun manni maree hoggana yeroo ce'umsaa hojii isaa jalqabee jira jechuudhaanis ifoomsanii jiran. Akka miidiyaan mootummaa Iraan Masuud ofiisa qaamaan koree keessatti hirmaataa jiraachuu isaas ifoomsee jira. Hanga amma qaamni amantii Iraan geggeessaa waliigalaa itti aanu filatutti koreen kun qaawwa jiru guutuu hojii isaa eeggalee jira. Hojii kallattii kamiinuu ciminaan hojjanne irree keenya garsiifna jechuudhaanis dhaadatanii jiran. Masuud itti dabaluun humnoonni biyyattii diinota aarsuun buufata isaanii cabsaa jiru jechuudhaanis ammas dhageekkachiisanii jiran. Ergaa isaanii biyyaaf dabarsite kana keessatti ergaa isaa biyyaaf dabarse kana sa'aatii muraasa dursee barreeffama fuula X irratti baaseen ajjeefama mudateen mootummaan hojii isaa hojjechuu fi itti gaafatamummaa isaa baachuurraa wanti isa dhoorkuu danda'u tokkollee hin jiru jechuudhaan dubbattee jirti. Iraan guyyaa lama keessatti haleellaa United Arab Emirates irratti raawwateen namoonni 3 yoo ajjeefaman kan Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee lammiileen biyyoota garagaraa miidhaan irra ga'ee jira. Ministeerri ittisaa Emirates akka jedhetti sanbata guyyaa haleellaan kun irratti raawwatame kaasee misaayiloon 700 fi dirooniiwwan 500 Iraan irraa gara United Arab Emirates dhukaafamanii jiran jechuudhaan gabaasee jira. Kanneen keessaa baay'een isaanii yoo fashalaa'an hangi tokko naannoo manneen jireenyaa fi hojii akkasumas galaana irratti bu'anii jiru. Namarra miidhaan kan ga'e kallattiidhaan haleellaa geggeeffameen osoo hin taane yeroo fashalaa'an taasifaman caccaba uumamuun kan ta'e ta'uu isaa ifoomsanii jiran. Iraan irraa guyyaa lama keessatti haleellaa United Arab Emirates irratti raawwatame namoonni 3 ajjeefamanii jiran jedha gabaasni garasii bahu. Kan Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee lammiileen biyyoota garagaraa miidhaan irra ga'uu isaas ifoomsee jira. Ministeerri ittisa Emirates akka jedhetti sanbata guyyaa haleellaan kun irratti raawwatame kaasee misaayiloota 700 fi dirooniiwwan 500 Iraan irraa gara United Arab Emirates furguggaa'uu isaa ifoomsanii jiran. Kanneen keessaa baay'een isaanii yoo fashalaan hanga tokko naannoo mana jireenyaa fi hojii akkasumas galaana irrattis bu'anii jiran jedha. Namarra miidhaan kan ga'e kallattiidhaan haleellaa geggeeffameen osoo hin taane yeroo akka fashalaan taasifaman caccaba uumamuun ta'uu isaa ifoomsee jira. Akka Gulf News gabaasetti namoonni haleellaa kanaan lubbuun isaanii darbe 3 lammiilee Paakistaan, Naapeelaa fi Baanglaadeshiin akka ta'e gabaasni arganne ni ifoomsa. Dhalataan Itoophiyaa fi Eertiraan kan keessatti argaman lammiileen biyyoota garagaraa 58 immoo madaanii jiru jedha gabaasni gamasii arganne. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa kan irratti raawwatte Iraan bakka buufataalee waraana Ameerikaa jiranii fi biyyoota galoo galaana michuu Ameerikaa ta'an irratti tarkaanfii haloo baafachuu fudhatte jechuudhaanis gabaafamee jira. Haleellaa kanaanis miidhaan gurguddaan diinagdee biyyattii irratti dhaqqabee jira jechuudha yaada isaanii dabarsanii jiran. Loltoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan IRGC'n doonii waraana Ameerikaa xayyaara baat USS Abraham Lincoln jedhamu irratti haleellaa banameen milkoofne jirra jechuudhaanis gabaafachaa jiru. IRGC'n ibsa baaseen pilaastik misaayilii 4 haleellaa kan raawwachuu ibsu miidiyaan mootummaas gabaasee jira. Doonii USS Abraham Lincoln humna galaana United States keessaa doonii xayyaara waraana baatu Nimtis Class 5ffaa ta'uu isaa ifoomsanii jiran. Dooniin kun jeetti waraana raadaarii cabsee seenu F-35 fi ammayyaa dabalatee qabaachuu isaas ifoomsee jira. Doonii USA Abraham Lincoln kan jalatti xiyyaarota boombii Tombaak Cruise misaayila fayyadamuun hanga gara lafa jalaatti deemee barbadeessuu danda'us qaba jedhamee jira. Qaamuma doonii waraana kanaan ta'e ammoo dooniin humna niikularaa hojjetu galaana jala deemus akka of keessaa qabus gabaasni kun ifoomsee jira. Ergaa akkam nama rifachiisuu fi naasisu misaayila tokkoon Israa'eliin nan balleessa jedhe Kim Jong. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong deeggarsa cimaa taariiniif qaban ibsuun yoo barbaachisaa ta'e misaayilaan Israa'eliin rukutuu danda'u Iraanii dhiyeessuuf qophiidha jechuudhaan dhaadatanii jiran. Ibsa nama rifachiisu kanneeniin kan kennan hoogganaan kun dandeettii pilaastikaa fi niikulara Pyongyang addunyaa akeekkachiisuun Israa'el kaartaa irraa haxaa'uuf misaayilli tokko qofti gaarii jechuudhaanis dhaadatanii jiran. Ibsi Kooriyaa
kaabaa kun kan bahe wayitii Ameerikaa fi Israa'el Operation Epic Four Iraan irratti bananitti yoo ta'u ajjeechaan hoogganaa ol aanaa Iraanii Ayatollah Al-Khameneiin mirkanaa'ee boodatti Kim Jong Kooriyaan kaabaa Iraaniif deeggarsa waraanaa kennuuf kutannoo akka qabdu ibsuun gidduu seenuun Kooriyaa kaabaa rakkoo kanaan walxaxaa taasisee jira. Sababbiin isaa Chaayinaan misaayila sadarkaa ol aanaa Iraanii dhiyeessite jedhamtee fi Raashiyaan biyyoota dhiyaaf akeekkachiisa cimaa kennitetti. Haasaa Kim Jong kun gabaa boba'aa addunyaa fi tasgabbii ji'oopolitikaa irratti yaaddoo kan uume yoo ta'u akeekkachiisa pirezidaantiin Tiraamp kanaan dura waraana guddaa jedhaniin kanneen cimsedha. Hiriirri waraana haaraa Iraan, Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaatti gidduutti uumameen waldhabdee naannoon kun gara waraana addunyaa guddaa akka danda'u yaaddoo uume jira. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii fi hooggantoonni biyyoota dhiyaa ibsa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaaddoo tokkollee yookaan ergaa tokkollee hin ibsine jedha. Xiinxaltoonni nageenya idil addunyaa haalli kun bakka itti deebi'uu baannaan rakkoo cimaatu mudachuu danda'a jechuudhaan sodaa qabanis ifoomsanii jiran. Tokkummaan Chaayinaa, Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa Iraan irratti qaban yeroo ammaa kana yeroodhaa yerootti daddabaluu fi dhiyeessiin meeshaalee niikuleer gurguddaadhaa yeroo ammaa kanatti daran jabaachaa jiruun isaa kun immoo yaaddoo guddaadhaan lola addunyaa hordofsiisuu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni adda addaas barreessaa jiru.